Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Harar aanaa dirree xiyyaaraa jedhamuun beekamu keessatti halkan edaa namni eenyummaan isaa hin beekamin jiru tokko hidhattoota mootummaa wayyaaneen ajjeefamee argamuun himame. Abdii Fiixee gabaasa qaba. Sababa ajjechaa sanaa kan hin mirkaneeffatin garuu ammoo yoo namni kun hidhattootaan ajjeefamu fageenyarraa kan argan jiraataan aanaa dirree xiyyaaraa tokko akka OMN'tti himanitti namni kun eenyummaasaa kan mul'isu waraqaa tokkoyyuu akka hin qabaanne dubbatu. Haa ta'uti erga rasaasaan rukutameen booda afaan Oromootiin maalan balleessee jedhee yoo gaafatu dhaga'uu isaanis nu himaniiru. Namni kun reeffi nama kana yeroo ammaa nama fuudhu dhabee hospitaala keessa jira jedhan. Eeroodhaa dargaggeessa karaa deemu jira. Poolisoottiin har'a dhaabbatu jedhanii mucaan dhaabbachuu didee callee deeme. Afaan Oromoo haasa'u maal irraa barbaadamina gizee dubbii ol jeeffatu. Asiichi namni beekamu jiru suuraa isaa of qaceelatti agaruu dorganii turan egaa. Namni gara gizee ilaalee warra asiitti miti warra dirreetii miti bakka biraatii mucaan akkasitti jechiinis mataaqaan qabu. Eenyummaa isaa lammaa inni beekamu manaaf maajjagulaa keessatti dhoofamee taa'u jira lammaa. Otoo namni dafee dhaqqabee fi jiraate lubbuun hafuu malaa kan jedhan namni kun maqaa dha'uu kan hin barbaanne ogeessota fayyaa nama kana hospitaala keessatti argineerraa jedhan waabeffachuun akka nu himanitti kan inni rukutame miilla isaarra ta'us bakka rukutame sana sa'a dheeraa waan tureef jecha dhiigi baay'ee keessaa dhangala'utu akka lubbuun isaa darbu taasisee jedhani. Maaliif inni dhoowwinaan irraa hancaan kaadumaan hin dhoowwine irraa taaggaruudhaaf bakka irraa deebisuudhaaf humna keessa inni dhoowwee gizee lafa darbee ol ka'e ammas dhiisee lafa daddarbinaan kaza inni gizee wal qabanii bakka wal dhoowwanii qawwee harkaa darbee gizee inni qawweenis wal dhagee kaan faxarafee dhaabbatu kaan itti dhee lafa darbee rasaasa lamatti dhee gizee dhoowwan ginna edaa silaa edaa qaqqabame mucaan miila sanarra dhoowwame eegee silaa gafeen guuture edaa dhiinni waan ijaa lafa isaa mucaan battalumatti du'e bakka ichitti du'e akkamii ichi bakka akka nama tokko nagarree eeganni du'e booda makiinaa fuutee mana akkamaa keessee du'ee jira akkasitti dho'isanii jilammaa nam tokko akka laalle dho'isanii jira mana akkamaa jagulaa jedhama. Magaalaa Ambootti har'aan guyyaa sadaffaaf mormiin barattootaa itti fufee akka jiru himame. Mormii kanaan wal qabatee barattoonnii fi barsiisonni hedduun reebamaa fi hidhamaa jiraachuu jiraattonni OMN'tti himanii. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Hukumee. Roobii darbirraa jalqabee mormiin jabaan barattootaan qindaa'ee guyyaa har'aatis magaalaa Amboo keessatti itti fufaa jira. Mormii guyyoota sadii lakkoofsise kanaan barattoonnii fi barsiisonni hedduun hidhamanii jiru. Kaan ammoo reebichaan miidhamuu jiraattonni OMN'tti himan. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti magaalaa Amboo keessatti yeroo gara yerootti mormiin hin dhaabbanne. Keessumattuu erga labsiin yeroo muddamaa labsamee kaasee nageenyaa fi tasgabbiin dhabamee jira. Kana malees hidhamuun Dooktor Maraaraa Guddinaa daran akka mormiin kun babal'atu taasisee jira. Kanaaf guyyaa har'aatis mormiin cimaan bifa adda ta'een geggeeffamaa jiraachuu himan. Kana guutuu barattoonnis ta'e hawaasni mormii guutuu rakkoo akka magaalaa Ambootti haaluma kanaatiin barattoonni sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa biyya hidhataatii kaasee mormii jabaarra kan turan. Kana faana wal qabatee barattoonni akkuma beekamu jechuudha dararaa guddaadha kan irra ga'ee jiru karaa qaama nageenyaatiin kan karaa adda addaa jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti mormii cimaadhaan guyyaa har'aa naannoo isaatii 11 jechuudha magaalaa Amboo keessatti. Tibba kanarraa jalqabee mormii barattootaa fi hawaasa magaalaa Ambootiin geggeeffamaa jiruun loltoonni agaazii miidhaa namoota irraan dhaqqabsiisaa jiraachuu dubbatan. Yeroo barattoonni yaa'anii sa'aatii jaaratiif akkasuma naannoo sa'aatii 11 jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa qophaa'ina dabalatee mormii cimaa taasifamaa ture. Kana faana wal qabatee reebicha guddaa haga baruulee gabbisiisanii ari'anii namaatti illee naqanii sadarkaa kanarra kan ga'amaa ture jechuudha magaalaa Buksee. Loltoonni agaazii daree manneen barumsaa hundarra deemuun barattootaa fi barsiisota haala nama gaddisiisuun reebaa jiran. Akkasumas namoota nagaa duuchaan qabanii gara mana hidhaatti guuraa akka jiran illee ibsan. Mormiin akka magaalaa Ambootti biyya tokko dhaabbatee hin beeku. Amma fakkeenyaaf biyyaa kaleessaa mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessatti barattoonni sa'aatii jaarraa eegalanii mormii cimaa irraa akkuma turanii jechuudha. Kana faana wal qabatee barsiisotaa fi barattoota irratti dararaa guddaadha. Kan taa'ee kan hanga sadarkaa kutaa seenanii qawweedhaan barataa kutaa keessaa baasuu irra ga'aniiru. Kana faana kaasee barataa qofaa otoo hin taane barsiisota illee kutaa seenanii baasanii reebuudha, reebanii fudhanii deemuudha. Akkasumas barsiisonni reebamu yoo dubbattan kanadha. Yoo tasgabbii
kun tasgabbeessaan ta'u taanaan geessinee simineetu illee leenjii hin galchina waan birraa kan irra gahaa jiru. Barattoonni lakkoofsaan qaban kan hidhamanis kan reebamanis maqaan illee sadarkaa adda baasuurraa iddoon daa'ametti jira jechuudha. Har'a immoo qophaa'ina keessatti barataan hedduu dhufne hanga barataa 50 qofaadha. Gara shiftii jalqabaa irratti kan dhufan sa'aatii boodallee barattoota muraasa dhufe malee. Sababa reebichaa fi hidhaan barattootaa fi barsiisota irratti geggeeffamaa jiruuf adeemsi baruu barsiisuu jira gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Adeemsi baruu barsiisuu tootaalii hin jiru jechuun ni danda'ama. Amma barsiisonni illee yeroo kutaa seenan barattootas hin bahu bakka boo'icina barataa hiriyaa isaaniitti kan isaan bukkeedha waamamee geessee gara mana hidhaatti dhiifamaa kan jiru. Bifa kanaatiin hin barannudha kan jedhan barattoonni barsiisaan illee barsiisuudhaaf baay'ee rakkachaa jira jechuudha. Akka isaan dubbatanitti magaalaa Amboo keessatti diddaa fi jibbiinsi uummanni Oromoo sirna cunqursaa kanarraa qaban takka dhaabbatee hin beeku jedhan. Guyyaa dheengaddaas mormii mana barumsaa Awwaaroo irratti eegaleen hawaasni magaalattii hundi irraa qooda fudhataniiru. Guyyoota kaleessaa far'asii jiraattonni mormii barattootaa kana bira dhaabbachuun tumsa jabaa ta'aniifii jiran. Mormii dheengaddaa guyyaa keessadhaa yookaan roobii Amboo naannoo Awwaaroo jedhamu irratti mormii gaggeeffame irratti barataa qofaa osoo hin taane hawaasni illee irratti hirmaatee ture. Kanaaf konkolaataan tokko tokko illee miidhaan ga'eera. Kanaaf barataa qofaa osoo hin taane hawaasni guutuun mormii kana irratti hirmaachaa jira. Maaliif magaalli Amboo akkuma durii kaasee mormiidhaan kan gaggeessaa turani yeroo labsiin hatattamaa ba'eef ta'ee otoo hin bahin dura yoomiyyuu guyyaa tokkoof mormiin dhaabatee hin sadarkaa taasifama adda addaatiin mormii dhufaa ture jechuudha akka magaalaa keenyaatti. Mormiin barattoota mana barumsaa qophaa'ina magaalaa Amboo fi sadarkaa lammaffaa irraa jalqabe kun wayita ammaa babal'achuun guutummaa magaalattii keessatti geggeeffamaara jedhan. Loltoonni agaazii akkuma baratan namootarraa miidhaa dhaqqabsiisaa jiranis uummanni Oromoo mormii isaarraa duubatti deebi'aa akka hin jirres namni kun himanii jiru. Baatii Eblaa bara 2014tti mormii maastar pilaanii Finfinnee irratti geggeeffamee tureen namoonni 75 ol magaalaa Ambootti humnoota tikaa wayyaaneetiin ajjeefamuun waan dagatamuu miti. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa mana hidhaa magaalittiitti sarbaa turan gara mooraa leenjii waraana xollaayitti dhoksanii dabarsuun dubbatame. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Shamarreen magaalaa Dirree Dhawaarraa dubbisne akka yaada ishee OMN'f himtetti mootummaa wayyaanee namoota mana hidhaa magaalittii keessatti miidhaa jiru gara mooraa leenjii waraana xollaayitti dabarsuu isaa dubbatti. Mana hidhaa qonnaa of nagaanii maatii isaaniitiin uffata irraa nu oolchanii jaanii ijoolleen uffataa fi waan hunda deebisanii ni haftanii nu jaanii ijoolleen akkasitti uffataa fi waan hunda deebisan ture eeganaa deebi'ee eegan immoo galgala sa'a sagalitti ijoollee hunda isaaniitu akka leenjii fakkeessanii si'anii akkasii galgala sa'a sagal kutanii ganama gidee fatara beeksinee deemuu fatara bittaraa fi uffata isaanii keessa isaanii dabasannu kanneen warri isaanii akkasii gadkaan booraa ilmaan isaanii daranii akkasii galanii. Namoonni gara mooraa leenjii waraana xollaayitti dabarfaman kunneen lakkoofsaan hedduu ta'uu kan nuuf himtes shamarree kanadha. Warreen hidhaman kunneen yeroof eenyufaa akka ta'an adda baasuuf nu rakkisee jira kan jettu shamarreen kun magaalaa kanatti hidhamanii kan jiran keessaa weellisaan qaroon isaa hin argine falmataa roorroos yeroof eessa akka jiru adda baasuuf haalli magaalaa kana keessa jiru nuuf hin mijanne jechuunis dubbatteetti. Wallahi oofan ijoollee taqaraa fi barattootaa fi warra hojjettootaa fi kanneen ijoollee mana hidhaa jirtu marti isaaniitu fuudhanii kanneen erga gargar taasa galchiyaan falmataa roorroo taasisa shakkiidha fuudhanii fuunee shakkiidha beekee ganaa addaan hin baafanne isa akka deemee akka hin deemne addaan hin baafanne adda baafannee dhuma irrattis shamarreen magaalaa Dirree Dhawaarraa dubbisne kunneen qeerroowwan magaalittii tokkummaa'uudhaan qabsoo isaanii finiinsuun bilisummaa isaanii dhugoomsuun murteessaadhas jettee jirti. Dhaamsaan nan qabu qeerroo magaalaa Dirreedhaa hidhaa fi ajjeechaan booda akka hin deebiin qabsoon akka eeggatanii akka eeggannoo waan hunda hojjetan isaanidha. Kanaafuu aadaa Oromootii aadaa ijoolleen baay'atee jajjabaadhaa jennaan. Poolisoonni Liyyuu Hayil guyyaa kaleessaa jiraattota Harargee Ba'aa aanaa Mayyuu Mulluqqee irratti erga tarkaanfii ajjeechaa raawwatanii booda ammas dabalataan gara daangaa aanichaatti imalaa jiraachuu jiraattonni himani. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Poolisoonni Liyyuu Hayil kanneen waraana wayyaaneetiin deeggaraman wayitaa garagaraatti tarkaanfii ajjeechaa uummata Oromoo irraan dhaqqabsiisaa jiran ammas akkuma itti fufetti jira. Akka jiraattonni jedhanitti kaayyoo fi akeekni poolisoota kana daangaa lafaa babal'ifachuu sabaaf sablammoota dhaloota irraa waliin jiraatan walitti diruu fi kaayyoo siyaasaa isaanii galmaan gaachuu akka ta'e himan.
Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun muddee 22 bara 2016tti aanaa Mayyuu Mulluqee magaalaa Unkuruuree jedhamutti namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwatanii jiru. Jiraataan aanaa Mayyuu Mulluqee akka nuuf himanitti namoonni jimaa gurgurachuuf jecha wayitaa magaalaa Unkuruuree deemanitti ture. Poolisoonni kun namoota nagaa irratti dhukaasa roobsuun kan isaan ajjeechaa kana raawwatan. Uummanni jimaa kana gurgurachuudhaaf bakka san dhaqamne isaa Unkuruuree jedhamti magaalaa Kisiifi karaa irraa magaalaa xiqqoodha. Karaa achi keessa darbeeti bulchiinsa naannoo Somaalee jedhamchaan dhaqa. Lafti sila naannoo Oromiyaa ture garuu Somaaleen ol dhufaniituma kanumatti nama nagayaa jimaa gurgurachuudhaaf kan dhufe sululi namtichi Adam jedhama. Rasaasaan dhaawanii ajjeesanii nama tokkollee ammaa fi yeroo sanatti namni gurguraayeeti bakka san addaan faca'anii dhabame hangammaatti kan mul'atanii jira reeffisaalleen kan mul'atanii. Erga ajjeechaan kun namoota nagaa irratti raawwatamee booda naannawa sanitti haalli mul'ataa jiru daran yaaddessaadha jedhan. Ammas ajjeechaa kana uummata irraan ga'uuf jecha poolisoonni liyyuu hayli kun dabalataan gara daangaa Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuu himan. Ammaan sanagaa haalli jiru namni bakka sanarraa faca'aniiti qophaa'utti jiranii isaanillee nama kana egaa ajjeefne akka Oromoonni gadi hin duulle jedhanii liyyuu poolisii magaalaa isaanii raqee akka jedhamtu sirraa fi biraallee birmata deemaatu kan jiranii dhufaniiti jarri poolisii naannoo Oromiyaa jedhan kun waan ta'ee barrajanii jechuudha akkuma uummanni gaddeemee nama dhahee kana maaliif namoonni baaduu kan akkan jennee jecha gadsiisutti jiranii uummata dhoorkuuf jechuudha uummata ittisuudhaaf akka Somaalee kanarraa ministeerraan dhoorku. Poolisoonni kun waraana wayyaaneetiin gargaaramanii wayitaa jiraatota irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiran kanatti qondaalonni OPDO Oromiyaa bulchina ofiin jedhan haga ammaatti jiraatotaaf waan birmatan hin qaban. Hanga ammatti wanni takka hin jiru dhufaniiti kaleessa galgala ture poolisootiin naannoo Oromiyaatti jedhamu aanumaa kanarraa gadhufanii uummataan kana nuti beekaa nuti waan nama itti ajjeefame gaafata isaa jedhaniituma akka uummata chiifa caafamu akka uummanni du'a kana jalaa walitti birmatee waliin baraarre godhumaaf jecha malee wanni isaan godhan birmachuun takka hin jiru. Poolisoonni kun kanaan duras aanaalee akka Qumbii, Midhaagaa Lolaa fi bakka garaagaraatti tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irraan gahaa turuun ni yaadatama. Namoota nagaa ajjeesuu bira darbanii qabeenya jiraattotaa saamuunis haalaan itti fufee jira. Ammas gara aanaa Mayyuu Mulluqeetti tarkaanfatanii ajjeechaa uummata Oromoo irratti geggeessaa jiraachuun beekamee jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN tamsaasa isaa afaan Arabiffaanis eegaluuf qophii xumuruu isaa Daayiriktarri olaanaa miidiyichaa Jawaar Mohaammed beeksise. Miidiyaan kun imala isaa waggaa lamaa keessatti saba Oromoo fi biyya Oromiyaa addunyaa irratti beeksisuu keessatti gahee guddaa gumaachuus Jawaar dubbatee jira. Bal'inni isaa kunooti. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية من حصاد الأسبوع. أنا شاكيرة آدم OMN القاهرة. Daayirikteera olaanaa OMN kan ta'e Jawaar Mohaammed miidiyaan kun kan hundeeffame bitootessa bara 2014 akka ta'e himuudhaan miidiyichi imala isaa waggaa lamaa keessatti kaayyoo fi ergama hundaa'eef jabinaan ba'uu isaa dubbatee jira. Akka dubbii daayirikteera olaanaa miidiyaa kanaatti haala qabatama Oromiyaa keessattis ta'e biyyoota ollaa keessatti saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru addunyaatti saaxiluuf OMN shoora olaanaa gumaachaa akka jirudha. Miidiyaan kun ugurrii fi aggaammii gama mootummaa wayyaaneen irratti raawwatamaa turee fi jiru keessa darbuu kan danda'e deeggarsa hawaasa Oromootiin waan ta'eef deeggartoota OMN'if galata guddaan qabaa jedheera. OMN yeroo ammaa afaanota sadiin tamsaasaa kan jiru yommuu ta'u gara fuulduraattis afaan Arabiffaa dabalatee afaanota garagaraan hojjechuuf qophii isaa xumuruus Jawaar himee jira. Egaa OMN durumarraa waggaa ka'utti afaanota afaan Oromootti dabalatee afaanota siyaasa Oromootii fi siyaasa naannoo saniitiin wal qabatanii barbaachisoo ta'aniif saniin akka sagantaatti dhiyeessuudha barbaada. Kana jechuun afaan Oromootiin eegallee sanboota afaan Amaaraatti daballee amma afaan Ingilizii waggaa dabre kana dabree dhiyeessaa turre amma bifa dhaabbataatiin torban torbaniin oduu dhiyeessaa jirra. Waggaa haaraarraa kaasnee immoo sagantaan dhaabbataa afaan Ingiliziitiin ni jiraata jechuudha. Amma waggaa haaraarraa eegallee amma immoo oduu fi sagantaa torbaniin dhaabbataan afaan Arabaatiin dabarsuu eegalla.
wanni afaan Amaaraatiin dabarsinuuf Itoophiyaaf naannoo sanitti afaan Amaaraa waan dubbatuuf keessattuu sabaa sablammoota achi jiraniif kaayyoo qabsoo Oromootii fi adeemsa qabsoo Oromoo hubachiisuu barbaanna. Haaluma saniin afaan Ingilizii ilmaan Oromoo biyya alaa biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaatti dhalatan akkasumas immoo hayyootaa fi namoota dhimmi Itoophiyaa fi Oromiyaa isaan laallatu dhimma keenya afaan Ingiliziitiin isaan hubachiisuudhaaf itti dabalee immoo afaan Arabaatiin namoonni eegalleef kaayoon qabsoo Oromoo uummanni Oromoo akka ta'e Oromiyaan maal akka taate uummata afaan Arabaa dubbatuuf akkasumas immoo ilmaan Oromoo biyyoota Arabaa keessa dhalatanii guddatan kan afaan biraa hin dandeenyeef hubannoo akka horsiisuuf sadarkaa saniin banuuf deemna jechuudha. OMN akkuma tamsaasa isaa babal'isuun afaan hedduun gabaasaatti jiru istiidiyoolee isaas kutaalee addunyaa hundarratti banuudhaan qulqullinaan hojjechuuf akka jirus ibsee jira. Egaa akeekuma lafa kaayanneen istuudiyooleen jabaataa akka deeman istuudiyoon as jiru akka jabaatu itti aansees kan Landan jiru yeroo ammaatti virtual istuudiyoo achitti ijaarameen gaazexeessitoonni keenya bakkuma fedhan irraahu Landan irraa waraabanii galmeessanii dabarsuudhaaf akka isaan danda'anitti itti hojjennee jirra. Istuudiyoo biraa Hoolaandii jirra ni qabna kan torbanitti sagantaa lama akkas dhiyeessu. Paasifikittis istuudiyoo if danda'e guutamee hojii eegaluutti jira. Irra caalatti immoo hojii istuudiyoon Kaayirootti baname gaazexeessitoonni hedduun biyyarraa dhiibamaa dhufan achitti hojii akka seenan haalli itti mijeeffamee hojiin guddaan itti deemamaa jira jechuudha. Haaluma kanaan bara as deemu kana keessatti hojiin babal'aan sagantaalee babal'isuun oduu fi sagantaalee amma qabnu dabalatee kwaalitii fi kwantitiin sagantaalee keenya qabiyyeenii fi qulqullinni sagantaalee keenya daran babal'achaa akka deemuuf karoora jabaa lafa kaayanneet itti seenaa jirra. Baatilee as deeman kana keessatti uummata keenyaan waanuma agarsiifnu ta'a. Gulaalaa olaanaa oduu fi sagantaalee miidiyaa OMN kan ta'e Dajanee Guutamaas gama isaatiin dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti madda odeeffannoo ta'uudhaan saba kana tajaajiluuf yoomiyyuu caalaa OMN kan hojjetu ta'uu dubbata. Kana malees sagantaawwan garaagaraa babal'isuun uummata kan barsiisuu fi bohaarsu ta'us addeesseera. Iticha akkuma beektu duraan afaan Oromootiin jalqabamee afaan Amaaraa sitti fufee lammata Ingiliffis dhiyeenya kanatti dabalame amma afaan Arabaa dabaluuf deemna waggaa haaratti. Egaa sagantaan keenya qulqullinni sagantaa keenya yeroo jennu qulqullina odeeffannoo nuti argannuuti. Kanaaf immoo qulqullina odeeffannoo argannu kana iddoo garaagaraatti namoota wajjin quunnamuudhaani odeessa yookiin odeeffannoo qulqulluu arganne sana booda odeeffannoo qulqulluu ta'e kanaaf qabatamaa ta'e daawwattoota keenya yookiin uummata keenyatti dabarsuudhaan gara biraatiin immoo sagantaalee hojjennu kana babal'isuudhaan ogeessota dabalachuudhaan sagantaa keenya kana gara Awurooppaa keessatti istuudiyoo qabna, Awustiraaliyaa qabna, amma immoo Kaayiroo Ijiptitti kana qabnu jira, afaan Arabaa achi darba. Isaan kana ogeessota adda addaatiin guutuudhaan sagantaa keenya kana qulqullinni isaa caalatti akka fooyya'ee dhiyaatu kan irratti hojjetaa jirra jechaadha. Hoogganaa istiidiyoo OMN biyya Ijipti magaalaa Kaayiroo kan ta'e Nasiiboo Abdallaas gama isaatiin OMN tamsaasni Kaayiroo afaan Arabiffaan qophiilee isaa dabarsuuf haal duree hundumaa xumurate bara haaraa kanatti akka hojii eegalu dubbatee jira. Bara haaraa kanarratti qophii xumurannee gabbahuu deemnu jira. Qophiin xumurannee gabbahuu deemnu afaan Arabaa oduu afaan Arabaa torbaanitti guyyaa lama dabarsuudhaaf sagantaan torbaanitti afaan Arabaatiin guyyaa lama dabarsinu kun oduu torbaan guutuu Oromiyaa keessaati. OMN oduu torbaanii kan OMN dabarsee cuunfinee torbaanitti al tokko dabarsuufi waa'ee aadaa fi seenaa Oromoodha afaan Arabaatiin dabarsuudhaaf haaraa kanarratti gabbahuudhaaf qophii isaa xumurannee jira. Xiyyaarri Liibiyaa magaalaa Saaphaa irraa ka'ee gara Tiriipooliitti balali'aa ture jimaata har'aa erga butameen booda Maaltaa akka qubatuuf dirqisiifame. Namoonni xiyyaara kana keessa turan 118 ta'uu kan ibse miidiyaan biyyittii namoota hundarra miidhaan akka hin geenyes gabaasee jira. Abdii Fiixee waan qindeesse qaba. Muummeen ministeera Maaltaa Yoosef Muskaat akka sabaa himaaleef ibsanitti waliigaltee yeroo dheeraa fudhateen booda xiyyaara butame sana keessa kanneen turan hundi gadhiifamaniiru. Xiyyaarri kun akka kallattii isaarraa kaatuuf yoo dirqisiifamu magaalaa gammoojjii kan taate Saaphaarraa gara magaalaa guddittii biyyatti Tiriipooliitti balali'aa ture.
Isaan xiyyaara sana butan xiyyaaricha dhoosuuf waan kakataa turaniif jecha waliigalteen sun baay'ee yaaddessaa fi jabaa ture jedhu aangaa'oti. Namooti xiyyaara sana butan keessaa tokko fageenyarraa akka mul'atutti balbala xiyyaarichaa banatee taa'aa ture. Deeggartoota pirezidantii biyyattii duraanii Mohammad Gaadaafii akka turan kan agarsiisu mallattoo Gaadaafiin ittiin beekaman alaabaa magariisa qabatee ture. Namni kun akka sabaa himaaleen gabaasanitti dubbi himaan ministirii biyya alaa Maaltaa akka miidiyaaleef ibsanitti namoota xiyyaara sana butan waliin waliigaltee sana kan taasisaa turan humna waraana biyyattiiti. Yeroo ammaa lamaan isaaniiyyuu harka laadhatanii to'annaa mootummaa jala qorannaarra jiru akka Yoosef Muskaat jedhanitti. Maal akka gaafatan yookaan maal akka barbaadan yeroodhaaf ibsamuudhaaf baatus magaalaa xiyyaarri sun irraa kaatee saphaan gosummaa kan maadheffate wiirtuu hokkara siyaasaatii jedha CNN. Gaadaafiin erga ajjeefamaniin booda gosa Gaadaafii kan ta'an Alqaadaafaa fi gosa Sulamaan jedhaman isaan Gaadaafii morman gidduutti har'allee dhukaasa lubbuu namootaa galaafatu hedduutu geggeeffama. Miseensa gosa Alqaadaafaa akka ta'an Mohammad Gaadaafii bara 2011 warraaqsa biyyoota Arabaa sanarratti kan ajjeesan riphee loltoota sirna sanaan morman turani. Sanaan booda waldhabdeen gosa Gaadaafii Alqaadaafaa fi gosa Sulamaan gidduutti akka malee jabaate. Erga yeroo sanaa kaastee Liibiyaan mootummaa tasgabbaa'e qabaachuuf waldhaansoo jabaa gootus har'allee biyyattii keessatti tasgabbiin hin mul'atu jedha CNN. Biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti balaa lubbuu namoota 12 galaafachuun 49 madeessuudhaan namni shakkame dargaggeessi ganna 24 lammummaan Tuniiziyaa ta'e tokko biyya Itaalii magaalaa Miilaan keessatti ajjeefamuu poolisiin Miilaan beeksise. Abdiifite waan qindeessi qaba. Biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti namni gabaa Kirismaasii irratti balaa dhaqqabsiisuun lubbuu namoota 12 galaafatee jedhame sun poolisiin biyya Miilaan akka jedhutti dargaggeessa ganna 24 nama lammii Tuniiziyaa Anis Amir jedhamudha. Namni kun wiixata erga balaa sana dhaqqabsiiseen booda Faransaay irraa baabura qabatee Tuuriinitti erga imaleen booda Tuuriin irraa baabura biraadhaan Miilaaniin seenee jedha poolisiin. Amir qe'ee Seestoo Saan Jovaanii keessatti poolisii dabaree hojiirra tureen waraqaa eenyummaa akka agarsiisuuf yoo gaafatamu ture kan hokkara uumu furmaata godhate. Wayita kana Anis Miilaan deemaa ture qe'ee sana keessa booda akka dubbii himaan ministirii biyya keessaa kan Miilaan Maarkoo Ministii sabaa himaaleef ibsanitti qawwee harkaa baafatee poolisii waraqaa eenyummaa isa gaafate sanaa fi poolisii biraarratti dhukaasa bane. Akka odeeffannoo kanaatti Anisis achumatti poolisii Miilaaniin ajjeefame. Poolisii biraanis rasaasa Anis dhukaaseen madaa'ee wal'aansarra jira. Ashaaraan nama kanaa yoo ilaalamu Berliinitti ashaaraa konkolaataa fe'umsaa balaa namootarraan ga'e sana keessatti argame kan Anis waliin tokko ta'ee argame. Kunis haala kanaan otoo jiru viidiyoo Anis Amir hoggana ICC Abubakar Al-Baagdaadiif yoo waadaa seenu agarsiisu ICC'n gadhiifame. Haa ta'u malee viidiyoon sun yoomiif eessatti akka waraabame waan ibsame tokkoyyuu hin turre. Akkasumas waa'ee balaa Berliinitti dhaqqabe sanarraas hin haasa'u Anis viidiyoo kanarratti. ISIS viidiyoo sana otoo hin gadhiisiniin dura Anis Amir Miilaan keessatti ajjeefamuusaa amanee ture. Poolisooti Jarman yeroo ammaa kan isaan ko'oommatanii jiran tarii Anis Amir waliin kanneen hidhata qaban yoo Jarman keessa jiraataniif jecha qorannaa gaggeessaatti jiru. Lammii biyya Tuniiziyaa kan ta'e Anis Amir bara 2011 biyya Xaaliyaanii keessatti qabeenya namaa barbadeessuu, nama doorsisuu fi akkasumas hannaan himatamee mana hidhaa ture jedha poolisiin. Mana hidhaa keessatti namaan baay'ee wal loluun akka beekamus poolisiin ibseera. Erga mana hidhaatii gadhiifameen boodas Anis akka Xaaliyaanii gadi dhiisee ba'uuf dirqame. Booda Jarman biyya itti kolugaltummaa gaafatee dhorkatame seene. Jarman Anisiin kolugaltummaa haa dhorkattuyyuu malee waraqaa tokkoyyuu waan hin qabaanneef jecha gara Tuniiziyaatti deebisuu hin dandeenye akka aangaa'oti jedhanitti. Ashaaraa konkolaataa fe'umsaa sana keessa ture erga addaan baafatanii booda namni balaa Berliin sana dhaqqabsiise Anis Amir ta'u kan immigireeshiniin biyya Jarman ifa taasise roobii darbe kana ture. Erga maqaan ilma isaanii miidiyaa irratti ka'een booda akka inni harka laatuuf Tuniiziyaarraa karaa miidiyaa dhaamsa kan dabarfataa turan harmeen Anis ilma isaanii dabarsanii gara Tuniiziyaatti laachuu kan hanqate damee nageenyaa biyya Jarmaniif Xaaliyaaniitii jechuun raadiyoo sagalee Jarman Dutch Welle irratti biyyoota kana lamaan komatan. Hayyeen daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin ture an itichaa guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552
5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 51 70 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. akka eeggannoo waan hunda hojjetan isaanidha. Kanaafuu aadaa Oromootii aadaa ijoolleen baay'atee jajjabaadhaa jennaan. Poolisoonni Liyyuu Hayil guyyaa kaleessaa jiraattota Harargee Ba'aa aanaa Mayyuu Mulluqqee irratti erga tarkaanfii ajjeechaa raawwatanii booda ammas dabalataan gara daangaa aanichaatti imalaa jiraachuu jiraattonni himani. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Poolisoonni Liyyuu Hayilii kanneen waraana wayyaaneetiin deeggaraman wayitaa garagaraatti tarkaanfii ajjeechaa uummata Oromoo irraan dhaqqabsiisaa jiran ammas akkuma itti fufetti jira. Akka jiraattonni jedhanitti kaayyoo fi akeekni poolisoota kana daangaa lafaa babal'ifachuu sabaaf sablammoota dhaloota irraa waliin jiraatan walitti diruu fi kaayyoo siyaasaa isaanii galmaan gaachuu akka ta'e himan. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun muddee 22 bara 2016tti aanaa Mayyuu Mulluqee magaalaa Unkuruuree jedhamutti namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwatanii jiru. Jiraataan aanaa Mayyuu Mulluqee akka nuuf himanitti namoonni jimaa gurgurachuuf jecha wayitaa magaalaa Unkuruuree deemanitti ture. Poolisoonni kun namoota nagaa irratti dhukaasa roobsuun kan isaan ajjeechaa kana raawwatan. Uummanni jimaa kana gurgurachuudhaaf bakka san dhaqamee isaa Unkuruuree jedhamti magaalaa Kitiifi karaa irraa magaalaa xiqqoodha. Karaa achi keessa darbeeti bulchiinsa naannoo Somaalee jedhamchan dhaqa. Lafti sila naannoo Oromiyaa ture garuu Somaalonni ol dhufaniituma kanatti nama nagayaa jimaa gurgurachuudhaaf kan dhufan sululi namtichi Adam jedhama. Rasaasaan dhawanii ajjeesanii nama tokkollee ammaa fi yeroo sanatti namni gurguraayeeti bakka san addaan faca'anii dhabame hangammaatti kan mul'atini jira reeffisaalleen kan mul'atini. Erga ajjeechaan kun namoota nagaa irratti raawwatamee booda naannawa sanitti haalli mul'ataa jiru daran yaaddessaadha jedhan. Ammas ajjeechaa kana uummata irraan ga'uuf jecha poolisoonni Liyyuu Hayilii kun dabalataan gara daangaa Oromiyaatti bobbaafamaa jiraachuu himan. Ammaan sanagaa haalli jiru namnis bakka sanarraa as faca'aniiti qophaa'utti jiranii isaanilleen nama kana egaa ajjeefne akka Oromoonnitti gadi hin duulle jedhanii liyyuu poolisii magaalaa isaanii raqee akka jaamtuu sirraa fi biraallee birmata deemaatu kan jiranii dhufaniiti jarri poolisii naannoo Oromiyaatti jedhan kun waan ta'ee barra jedhanii jechuudha akkuma uummanni gaddeemee nama dhahee kana maaliif namoonni baaduu kan akkan jennee jecha gadsiisutti jiranii uummata dhoorkuuf jechuudha uummata ittisuudhaaf akka Somaalee kanarraa sirraan dhoofu. Poolisoonni kun waraana wayyaaneetiin gargaaramanii wayitaa jiraattota irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiran kanatti qondaalonni OPDO Oromiyaa bulchina ofiin jedhan haga ammaatti jiraattotaaf waan birmatan hin qaban. Hanga ammatti wanni takka hin jiru dhufaniiti kaleessa galgala ture poolisootiin naannoo Oromiyaatti jedhamu aanumaa kanarraa gadhufanii uummataan kana nuti beekaa nuti waan nama itti ajjeefame gaafata isaa jedhaniituma akka uummatachi facaafamu akka uummanni du'a kana jalaa walitti birmatee waliin baraarre godhumaaf jecha malee wanni isaan godhan birmachuun takka hin jiru. Poolisoonni kun kanaan duras hawaasni magaalattii hundi irraa qooda fudhataniiru. Guyyoota kaleessaa far'asii jiraattonni mormii barattoota kana bira dhaabbachuun tumsa jabaa ta'anii fi jiran. Mormii
gaddaa biyyaa keessadha yookaan roobii amboo naannoo awwaaroo jedhamu irratti mormii gaggeeffame irratti barataa qofaa osoo hin taane hawaasni illee irratti hirmaatee ture. Kanaaf konkolaataan tokko tokko illee miidhaan ga'eera. Kanaaf barataa qofaa osoo hin taane hawaasni guutuun mormii kana irratti hirmaachaa jira. Maaliif magaalli amboo akkuma durii kaasee mormiidhaan kan gaggeessaa turani yeroo labsiin atattamaa ba'eef ta'ee otoo hin bahin dura yoomiyyuu biyyaa tokkoof mormiin dhaabateen sadarkaa taasifama adda addaatiin mormii dhufaa ture jechuudha akka magaalaa keenyaatti. Mormiin barattoota mana barumsaa qophaa'ina magaalaa Amboo fi sadarkaa lammaffaa irraa jalqabe kun wayita ammaa babal'achuun guutummaa magaalattii keessatti geggeeffamaara jedhan. Loltoonni agaazii akkuma baratan namoota irraa miidhaa dhaqqabsiisaa jiranis uummanni Oromoo mormii isaarraa duubatti deebi'aa akka hin jirres namni kun himanii jiru. Baatii Eblaa bara 2014tti mormii maastar pilaanii Finfinnee irratti geggeeffamee tureen namoonni 75 ol magaalaa Ambootti humnoota tikaa wayyaaneetiin ajjeefamuun waan dagatamu miti. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa mana hidhaa magaalittiitti sarbaa turan gara mooraa leenjii waraana xollaayitti dhoksanii dabarsuun dubbatame. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Shamarreen magaalaa Dirree Dhawaarraa dubbisne akka yaada ishee OMN'f himtetti mootummaa wayyaanee namoota mana hidhaa magaalittii keessatti miidhaa jiru gara mooraa leenjii waraana xollaayitti dabarsuu isaa dubbatti. Mana hidhaa qonnaa of nagaanii maatii isaaniitiin uffata irraa nu oolchanii jaanii ijoolleen uffataa fi waan hunda deebisanii ni haftanii nu jaanii ijoolleen akkasitti uffataa fi waan hunda deebisan ture. Eeganaa deebi'ee eegan immoo galgala sa'a sagalitti ijoollee hunda isaaniitu akka leenjii fakkeessanii fe'anii uffata galgala sa'a sagal kutanii nama gidee fatara beeksinee deemu fatara bittaa fi uffata isaanii dabasannu kanneen warri isaanii akkasii gadkaan booyaa ilmaan isaanii daranii akkasii galanii. Namoonni gara mooraa leenjii waraana xollaayitti dabarfaman kunneen lakkoofsaan hedduu ta'uu kan nuuf himtes shamarree kanadha. Warreen hidhaman kunneen yeroof eenyufaa akka ta'an adda baasuuf nu rakkisee jira kan jettu shamarreen kun magaalaa kanatti hidhamanii kan jiran keessaa weellisaan qaroon isaa hin argine falmataa roorroos yeroof eessa akka jiru adda baasuuf haalli magaalaa kana keessa jiru nuuf hin mijanne jechuunis dubbatteetti. Qollaa oofan ijoollee taqaraatii fi barattootaa fi warra hojjettootaa fi kanneen ijoollee mana hidhaa jirtu marti isaaniitti fuudhanii kanneen hanga gargar taasa galchuudhaan falmataa roorroo taasisa shakkiidha fuudhanii fuunee shakkiidha beekee ganaa addaan hin baafanne isa akka deemee akka deemne addaan hin baafanne adda baafannee dhuma irrattis shamarreen magaalaa Dirree Dhawaarraa dubbisne kunneen qeerroowwan magaalittii tokkummaa'uudhaan qabsoo isaanii finiinsuun bilisummaa isaanii dhugoomsuun murteessaadhas jettee jirti. Dhaamsaan nan qabu qeerroo magaalaa Dirreedhaa hidhaa fi ajjeechaan booda akka hin deebisi. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an itichaa guddataati. Harar aanaa dirree xiyyaaraa jedhamuun beekamu keessatti halkan edaa namni eenyummaan isaa hin beekamin jiru tokko hidhattoota mootummaa wayyaaneen ajjeefamee argamuun himame. Abdii Fiixee gabaasa qaba. Sababa ajjeechaa sanaa kan hin mirkaneeffatin garuu ammoo yoo namni kun hidhattootaan ajjeefamu fageenyarraa kan argan jiraataan aanaa dirree xiyyaaraa tokko akka OMN'tti himanitti namni kun eenyummaasaa kan mul'isu waraqaa tokkoyyuu akka hin qabaanne dubbatu. Haa ta'uti erga rasaasaan rukutameen booda afaan Oromootiin maalan balleessee jedhee yoo gaafatu dhaga'uu isaanis nu himaniiru. Namni kun reeffi nama kana yeroo ammaa nama fuudhu dhabee hospitaala keessa jira jedhan. Mijaan gubbaan nama eeroodhaa dargaggeessaa karaa deemu jira. Poolisoottiin har'a dhaabbatu jedhanii bakka mijaan dhaabbachuu didee calgee deeme. Afaan Oromoo haasa'u maal irraa barbaadamina jeegizee dubbii ol jeeffatu. Asiichi namni beeku jiru suuraa isaa of qaceelatti agaruu dorkanii turan egaa namni agaree gisee ilaalee warra asiitti miti warra dirreetii miti bakka biraatii mijaan akkasitti achiinis mataaqaan qabu
eenyummaa isaa lammaa ni beekamu manaafumaa jagulaa keessa dhoofamee taa'u jira lammaa. Otoo namni dafee dhaqqabee fi jiraate lubbuun hafuu malaa kan jedhan namni kun maqaa dha'uu kan hin barbaanne ogeessota fayyaa nama kana hospitaala keessatti argineerraa jedhan waabeffachuun akka nu himanitti kan inni rukutame miilla isaarra ta'us bakka rukutame sana sa'a dheeraa waan tureef jecha dhiigi baay'ee keessaa dhangala'utu akka lubbuun isaa darbu taasisee jedhani. Maaliif inni dhoowwinaaniif irraa hancaan kaadumaan hin dhoowwineef irraa taaggaruudhaaf bakka irraa deebisuudhaaf humna keessa inni dhoowwee gizee lafa darbee ol ka'e ammas dhiisee lafa daddarbinaan kaza inni gizee wal qabanii bakka wal dhoowwanii qawwee harkaa darbee gizee inni qawweenis wal dhagee kaan faxarafee dhaabbatu kaan itti dhee lafa darbee rasaa salamatti dhee gizee dhoowwan gin eegee sila eegee qaqqabame hincaan miila sanarra dhoowwame eegee sila gafeen jiru ture inni waan ijaba lafa isaa hincaan battalumatti dhee bakka itti akkamii itti bakka akka nama tokko nagarree eeganii dhee booda makiinaa fuutee mana akkamaa keessee dhee jira akkasitti dhoowwisanii jilammaa nam tokko akka laalle dhoowwisanii jira mana akkamaa jagulaa jedhama. Magaalaa Ambootti har'aan guyyaa sadaffaaf mormiin barattootaa itti fufee akka jiru himame. Mormii kanaan wal qabatee barattoonnii fi barsiisonni hedduun reebamaa fi hidhamaa jiraachuu jiraattonni OMN'tti himanii. Guutuu gabaasa kanaaf Usmaan Hukumee. Roobii darbirraa jalqabee mormiin jabaan barattootaan qindaa'ee guyyaa har'aatis magaalaa Amboo keessatti itti fufaa jira. Mormii guyyoota 3 lakkoofsiise kanaan barattoonnii fi barsiisonni hedduun hidhamanii jiru. Kaan ammoo reebichaan miidhamuu jiraattonni OMN'tti himan. Namni nuti dubbifne akka jedhanitti magaalaa Amboo keessatti yeroo gara yerootti mormiin hin dhaabbanne. Keessumattuu erga labsiin yeroo muddamaa labsamee kaasee nageenyaa fi tasgabbiin dhabamee jira. Kana malees hidhamuun Dooktor Mararaa Guddinaa daran akka mormiin kun babal'atu taasisee jira. Kanaaf guyyaa har'aatis mormiin cimaan bifa adda ta'een geggeeffamaa jiraachuu himan. Darbee kana guutuu barattoonnis ta'e hawaasni mormii guutuu rakkoo akka magaalaa Ambootti haaluma kanaatiin barattoonni sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa guyyaa hidhataatii kaasee mormii jabaarra kan turan. Kana faana wal qabatee barattoonnis akkuma beekame jechuudha dararaa guddaadha kan irra ga'ee jiru karaa qaama nageenya tiksan karaa adda addaa jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti mormii cimaadhaan guyyaa har'aa naannoo sa'aatii 11tti jechuudha magaalaa Amboo keessatti. Tibba kanarraa jalqabee mormii barattootaa fi hawaasa magaalaa Ambootiin geggeeffamaa jiruun loltoonni agaazii miidhaa namoota irraan dhaqqabsiisaa jiraachuu dubbatan. Yeroo barattoonni yaa'anii sa'aatii 6:00 akkasuma naannoo sa'aatii 11tti jechuudha. Sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa qophaa'ina dabalatee mormii cimaa taasifamaa ture. Kana faana wal qabatee reebichi guddaa haga baruulee gabbisiisanii ari'anii mana namaatti illee naqanii sadarkaa kanarra kan ga'amaa ture jechuudha magaalaan Buksee. Loltoonni agaazii daree manneen barumsaa hundarra deemuun barattootaa fi barsiisota haala nama gaddisiisuun reebaa jiran. Akkasumas namoota nagaa duuchaan qabanii gara mana hidhaatti guuraa akka jiran illee ibsan. Mormiin akka magaalaa Ambootti biyya tokko dhaabbatee hin beeku. Amma fakkeenyaaf biyya kaleessaa mana barumsaa Amboo sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa keessatti barattoonni sa'aatii 6:00 eegalanii mormii cimaa irraa akkuma turanii jechuudha. Kana faana wal qabatee barsiisotaa fi barattoota irratti dararaa guddaadha. Kan taasisan hanga sadarkaa kutaa seenanii qawweedhaan barataa kutaa keessaa baasuu irra ga'aniiru. Kana faana gaafii barataa qofaa otoo hin taane barsiisota illee kutaa seenanii baasanii reebuudha, reebanii fudhanii deemuudha. Akkasumas barattoonni reebamu yoo dubbattan kanadha. tasgabbeessaan ta'u taanaan geessinee simineetu illee leenjii hin galchina waan birraa kan irra gahaa jiru. Barattoonni lakkoofsaan qaban kan hidhamanis kan reebamanis maqaan illee sadarkaa adda baasurraa iddoon ga'ametti jira jechuudha. Har'a immoo qophaa'ina keessatti barataan hedduu dhufne hanga barataa 50 qofaadha. Gara shiftii jalqabaa irratti kan dhufan taatee boodallee barattoota muraasa dhufe malee. Sababa reebichaa fi hidhaan barattootaa fi barsiisota irratti geggeeffamaa jiruuf adeemsi baruu barsiisuu jira gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Adeemsi baruu barsiisuu tootaalii hin jiru jechuun ni danda'ama. Amma barsiisonni illee yeroo kutaa seenan barattootas hin bahu bakka boo'ichina barataa hiriyaa isaaniitti kan isaan bukkeedha waamamee geessee gara mana hidhaatti dhiifamaa kan jiru. Bifa kanaatiin hin barannedha kan jedhan barattoonni barsiisaan illee barsiisuudhaaf baay'ee rakkachaa jira jechuudha. Akka isaan dubbatanitti magaalaa Amboo keessatti diddaa fi jibbiinsi uummanni Oromoo sirna cunqursaa kanarraa qaban takka dhaabbatee hin beeku jedhan. Guyyaa dheengaddaas mormii mana barumsaa Awwaaroo irratti eegaleen aanaalee akka Qumbii, Midhaagaa Lolaa fi bakka garagaraatti tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irraan gahaa turuun ni yaadatama. Namoota nagaa ajjeesuu bira darbanii qabeenya jiraattotaa saamuunis haalaan itti fufee jira. Ammas gara aanaa Mayyuu Mulluqqeetti tarkaanfatanii ajjeechaa uummata Oromoo irratti geggeessaa jiraachuun beekamee jira.
Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN tamsaasa isaa afaan Arabiffaanis eegaluuf qophii xumuruu isaa Daayiriktarri olaanaa miidiyichaa Jawaar Mohaammed beeksise. Miidiyaan kun imala isaa waggaa lamaa keessatti saba Oromoo fi biyya Oromiyaa addunyaa irratti beeksisuu keessatti gahee guddaa gumaachuus Jawaar dubbatee jira. Bal'inni isaa kunooti. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية من حصاد الأسبوع. أنا شاكيرا آدم OMN القاهرة. Daayirikteera olaanaa OMN kan ta'e Jawaar Mohaammed miidiyaan kun kan hundeeffame bitootessa bara 2014 akka ta'e himuudhaan miidiyichi imala isaa waggaa lamaa keessatti kaayyoo fi ergama hundaa'eef jabinaan ba'uu isaa dubbatee jira. Akka dubbii daayirikteera olaanaa miidiyaa kanaatti haala qabatama Oromiyaa keessattis ta'e biyyoota ollaa keessatti saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru addunyaatti saaxiluuf OMN shoora olaanaa gumaachaa akka jirudha. Miidiyaan kun ugurrii fi aggaammii gama mootummaa wayyaaneen irratti raawwatamaa turee fi jiru keessa darbuu kan danda'e deeggarsa hawaasa Oromootiin waan ta'eef deeggartoota OMN'if galata guddaan qabaa jedheera. OMN yeroo ammaa afaanota sadiin tamsaasaa kan jiru yommuu ta'u gara fuulduraattis afaan Arabiffaa dabalatee afaanota garagaraan hojjechuuf qophii isaa xumuruus Jawaar himee jira. Egaa OMN durumarraa waggaa ka'utti afaan Oromootti dabalatee afaanota siyaasa Oromootii fi siyaasa naannoo saniitiin wal qabatanii barbaachisoo ta'aniif saniin akka sagantaatti dhiyeessuudha barbaada. Kana jechuun afaan Oromootiin eegallee sammuu afaan Amaaraatti daballee amma afaan Ingilizii waggaa dabre kana dabree dhiyeessaa turre amma bifa dhaabbataatiin torban torbaniin oduu dhiyeessaa jirra. Waggaa haaraarraa kaasnee immoo sagantaan dhaabbataa afaan Ingiliziitiin ni jiraata jechuudha. Amma waggaa haaraarraa eegallee amma immoo oduu fi sagantaa torbaniin dhaabbataan afaan Arabaatiin dabarsuu eegalla. Wanni afaan Amaaraatiin dabarsinuuf Itoophiyaaf naannoo sanitti afaan Amaaraa waan dubbatuuf keessattuu sabaaf sablammoota achi jiraniif kaayyoo qabsoo Oromootii fi adeemsa qabsoo Oromoo hubachiisuu barbaanna. Haaluma saniin afaan Ingilizii ilmaan Oromoo biyya alaa biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaatti dhalatan akkasumas immoo hayyootaa fi namoota dhimmi Itoophiyaa fi Oromiyaa isaan laallatu dhimma keenya afaan Ingiliziitiin isaan hubachiisuudhaaf itti dabalee immoo afaan Arabaatiin namoonni eegalleef kaayoon qabsoo Oromoo uummanni Oromoo eenyu akka ta'e Oromiyaan maal akka taate uummata afaan Arabaa dubbatuuf akkasumas immoo ilmaan Oromoo biyyoota Arabaa keessatti dhalatanii guddatan kan afaan biraa hin dandeenyeef hubannoo akka horsiisuuf sadarkaa saniin banuuf deemna jechuudha. OMN akkuma tamsaasa isaa babal'isuun afaan hedduun gabaasaatti jiru istiidiyoolee isaas kutaalee addunyaa hundarratti banuudhaan qulqullinaan hojjechuuf